again warra faraddu kana ummanni shanee isinitti himna arraantan duraanis eegallee turre shirri keessan shira dhaabbatu miti shira cituu miti oromoon isinirraa murattee jirti warra haga isin jala cacahu malee ummata oromoo fixuun ficcisiisuun diina keessatti wayyaanee keessatti nama jaartanii jechuu sun hundi isin hanqateeti biyya alaa keessattis nama wal ficcisiisutti jirtan jechuudha. Addi bilisummaa Oromoodha isinii miti abaawoon isinii miti isin maqaa wabootii fi maqaa abaawoo uffata huccuu abaawoo uffataniiti keessan Tigreedha. Biyya keessa waanin amma haga ammaa dubbadhe kanallee keessan deemu je'eetiin dubbadhe wanni hundi ni baati yeroo eeggattee gaafa gabbaatu immoo afaanin osoo hin ta'in waan qabnu ammallee waan usnee taa'u jiru jira dhugaan isinitti hima. Isinuma keessa sabboontoota meeqaa jira isinuma warra nama fixu kana keessa meeqaa jira wanni tun bakka itti deemtu laalla jaanii warri ajaan teessan irra tagabbahaa jirtu tun waan namni uumee miti sabboontoonni isin keessa istiil jiran ummatoonun dhagahaniiti falmadhaa jaanii warra haqa keessa acha keessa jiru gabbaasaa jiruudha akkasitti fudhadha. Maqaa kana silaa ummanni kaawaa ootis ODFs dhaabni Oromoo hajiru hundi qaacaanis dhaasan hundi isaanii alaabaa adda bilisummaa Oromoo tana qabatanii kaayoo isaaniitiin kobatti falmuu turra ture. Warri kutaan asirra nama qoodaa maqaa garagaratti nama baasaa jiru isaanii beekadha. Diinni guddaan Oromoo ummata shaneeti. Diina tahuu isaanii taa'anii warra kana namoota akka isaanii bakka hundaa jechuun bakka hundaa ka dukkaana gurgurus ka harree oofus ka wallisuus hunda keessaa nama jaarratanii dibbee isaanii dhoon hundi guyyaa eeggattee baate nama takka illee hin sodaannu nama takka hin sodaannu nama wal beeka alhamdulillah bagan biyyatti deddeebi'e hudduu isaaniitiin beeka hunda isaanii jechuu ani sirbee qofaaf sabboontuun ta'u sirbi sabboonaa naman godhu sabboontuu naman godhu hojiidha malee sirbaan mana jiisuun ni danda'ama bare. Walaloo sabboonaan tokko beekaan tokko barreessee sitti kennee dibbee dha'uu dandeessa bara goota taata jechuudha. Haqa walitti himna diinee durafe warri maallaqaan jechuudha sirba ummata Oromootiin gowwoomsa ijoollee hannaa ture meeqaatu jira haqa walitti himna dibbee dha'uun tuni hafuudha qabdi. Ani qulqullina kiyyaniif beeka sirba sirbuu qofaanii miti an kanin sabboontummaa fi oromummaa kiyya mul'isu. Fedhu haa dhagahamu fedhu haa dhiisu seenaa ijoollee guyyaa boru dhalattee dhaloota dhufu bar zamana akkanaa nama abalu ja'aniin akkuma nuti amma teenye Mustafaa Harawwee farratti irraa haasawaa jirru kan akkamitti eegoonni kun ka osoo humaan godhin sirbuma waraabeetuma gadhiiseetuma namuma afaanuma banaa ol wayyaaneen isini ummata Oromoo ficcisiisuu dhaabuu qabdan olola asii haguma torbaan kana guutuu waan barreeffamu jala deemtanii eenyu jaarsi kun odaa xasee baanan if kabaji yaa akhi if kabaji si kabajneeti abbaa keenyaati. Gartanii shaneen if keessa gaddeebi'aati laala dhoysadhaa warri isin keessa jiru hedduu jira isin beeynee fi isin beeytanu hedduu isin keessa jira trust me go back and look. Bakkuma takka qofarratti why you call me I'm here live haasa'an jiraanii agartaanatti hin dawwalin gaa maqaa mention godha maqaa kee yookaan asirratti I don't know why you do this. Saniifuu maqaa keessan hin dha'u hedduudha isin adabadhaa jechuudha adabadhaa nurraa adabadhaa asirraa illee bikka hundatti community'n tun hundi dhaaba jala jirti jara keenya maqaa shanee jala jirti hoogganni kasaaniiti. Kanaafuu adabachuu yoo baattan amma is nothing wanniin anjoo kun is nothing adabachuu yoo baattan waan takka naa himaa asirratti warri akkana jettanii fi akkana jettan hundi waan takka naa hime wanti shaneen goote maaltu jira nama waliin fixuu malee mention one thing mee waan takka hima hin jiru zoonii kibbaa qofa dha'uudha zoonii kibbaa zoonuma kibbaa tana ani tamataana wareersite mee jijjiiraa zoonii kaabaatti jijjiiraa gutakka. Takabatti jijjiira tabaatti hinjiru
kibbaa malee jijjiirame maaliif Oromiyaa keessa bosona hedduu jira jijjiira. So we tired of you. Kanaafuu nurraa adabadhaa. Yaazoo kababaa waan inni siidhaam ati usirritti hin beektu. Gaddeebii qoradhu. Kana gabaabaan. Maqaa kankee hojiin tantee waan kee hundi biyyatti laaqamtee salphiftee bakka irraa dhuftellee salphiftaa jechuudha. Maaliif namuu faamilee waan qabuuf. Stop it. Duraanillee sii himnee jirra. Dhaabbadhu. Abbaa fedhe dura dhaabbanne jechuudha. Warri shaneedha maqaa balleessaa jira jechuudha. Wal beeyna jechuudha nuti. Adabadhu. Maqaa kanammoo lafa haayaa alaabaa taas lafa haayaatii deemaa ganda wal dagabreetti gala. That's what it is. Nurraa deema. Gabaabatti waliif baane inuma laallaawu hara feeteen habba qeexu. Numa baana sodaan qabnu kabajaa fi safuu malee qunxuuxamnee guddanne nama sin arrabsinu gandaan nama arrabsinu warri baalageen arraba takkaan dhageen fagaarre akkas ta'e fagaarre kun maali jenne wanta jenna bakka isin nyaanne noqqatina sinii galee gaafa kaan biyyatti gaafa biyya dhaqe waan takka jeetiin cufa qaama hojjirraa halkan karaa mi'eessoo sanitti osoo qamaa jirruuti mirqaanee tokko beektaa amma mirqaana haasawaan beektee isaan mirqaananii dogoggora dalagu godha mirqaana shiraa khashiraati osoo teenyuuti jimaa quufee miilli kunyanyaateeti gurbama fira kiyyaati miila kana na hooqu keeboo miila kiyya hooqaa bara na hooqa hay gurbaan maal ta'e jeetumaan qa'oo na hooqa osoma hooqu ilaa olitti nyaatan saa ol siqee as na hooynaan harka qabe boo maal taate jennaan barqaaman na doodee fin dhagoo hooqaatiin jiraa jee inni miila taasee miila kiyya hooqu jira jaran yoo adabachuu baattan waan jiruus laalleetti itti as deebinaa jechuudha akka keessanii kanatti nu udaananii nurraa dhaabbadhaa jechuudha kijibduu galatoomaa nageetti bula